galanni waaqayyo fata'u isaan gammaatti akka kanatti nu gaggeessaa jiru ulfinne isaaf mala gara dubbii waaqayyootti seennee seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaaf lafa maal godhe uumee jedha afaan amaariffaan ሳሞ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ጀራ ዱቢናኒ እችሜ ረት ዱበዱ ዋቅ ጀልቀባ ይሰጀዱዳ በመጀመሪያ እግዚአብሔር በምን ላይ ነው የምናገረው waaqayyo jalqabatti yookiin waaqi jalqaba yeroodhuma macaafa qulqulluu keenya fuunee akkasuma bannee dubbifnu በመጀመሪያ እግዚአብሔር jalqabatti waaqayyo yookiin waaqi jalqabatti jedhee jalqaba uumamni jara keenya toora qaba uumamni toora qaba toorri uumamaan waaqayyo kaa'e kun immoo eegamee deebi'uu qaba toorri waaqayyo kaa'e kun uumamaan kaa'e yoo diigame diigichaa fida macaafa qulqulluu keessatti seera uumamaa inni jedhamu kun akkaataatti uumamni uumame gaafa tokkoffaa gaafa lammaffaa gaafa sadaffaa gaafa arfaffaa maal akka uumame nutti hima seerri uumamaa seerri uumame immoo jira የተፈጠረ ሕግ አለ seerri uumame immoo uumamni kun akkaataan itti jiraachuun isaaf malu akkaataan itti deebi'uun isaaf malu nutti himan immoo kanaaf seerri uumamaa akkaataatti uumamni uumame nutti hima seerri uumame immoo akkaataatti namni yookiin uumamni kun socho'uun isaaf malu nutti hima jechuudha otoo dubbannu nama afuura baafachuu raanfatee du'e dhageessanii beektu Programidhaan sagantaadhaan afuura baafattu amma afuuran baafadha asiinoodhaan harkisaa amma gadan baasaa sagantaadhaan goonaa kana kuni uumamadha biiftuun kuni asiin baatee asiin seenuun uumamadha eressuus gabaabsuus hin dandeenyu arfaasaan birraan ganni bonni naannee dhufuun seera uumamaati macaafa qulqulluu keessatti Ermiyaas boqonnaa 33 lakkoofsa 25 irratti seera halkaniif guyyaa laashisee akkas jedha waaqayyo halkaniif guyyaan akka ta'aniif ani waaqayyo kakuudhaan hin dhaabne yoon ta'e halkaniif guyyaan akka ta'an ani kan kakuudhaan hin dhaabne yoon ta'e jedha waaqayyo halkan ta'uun guyyaa ta'uun kuni seera isaa eeggatee kan deddeebi'uudha malee kan namni fooyyessuu hin dandeenyedha seera waaqaaf lafa ammoo laashisee abboommi waaqni lafti ittiin dhaabbateesi hin kennine yoon ta'e jedha lafti kuni akkaataan isheen itti biiftuutti naannoftu otoo biiftuutti fiigdee seentee biiftuutti nu buttee guggubdee nu fitiin biiftuurraa fagaattee cabbii nu gootee gogsitee tonu hambisiin seera isaa eeggattee akka isheen biiftuutti naannoftu kan godhe hundee kana kan kaa'eedha seera uumameera kun seera galaana laashisee immoo yoo boqonnaa 38 lakkoofsa 11 irratti yeroo galaanni cabsatee maniisaa keessaa ba'utti balbalatti godhe kan isa ittisu eewudhareedha galaanni Atlantic galaanni Indiyaa jennu Pacific Ocean jennu galaanonni gurguddaan nu addunyaa irratti lakkoofnu kuni manii isaanii keessaa ba'anii iddoo kenname keessaa ba'anii biyyarra galagalanii akka isaan nama hin finne harkisa lafaatiin lafatti gadi hidhee achi keessa kan kaa'ee eegaa jiru eewudharee seera bokkaa laashisee Iyyoob boqonnaa 36 lakkoofsa 27-28 irratti inni copha bishaanii waliin harkisa hurrii keessaa bokkaan baasa
duumessoonnis asiin gadi coccobsu namoota irratti roobsu jira. Aduu kana fuudhee galaanatti gadi gadhiisee ho'isee asiin ol galaan immoo akka inni danfee asiin ol aaru godhee aarri galaanaa kun gubbaa kana ga'ee immoo duumessaa'ee deebi'ee asiin gadi akka inni namatti roobu kan godhu eewudhare. Seera uumameedha kun. Ijoon dubbii koo ani dubbachuu barbaadu isa kana. Amantoonni toora Waaqayyo uumamaan kaa'e wal jala dabarsuun jireenya wal jala darbaa akka hin jiraanne gorsuudha. Toora Waaqayyo tooraan kaa'e wal jala dabarsinee jireenya wal jala darbaa akka hin jiraanne wal hubachiisuu yookiin wal akeekkachiisuudha. Xinnoo macaafa keenya xinxallee yookiin immoo kiriitikaalii akka nuti dubbifannuun barbaada. Sumarraan keessumaa dargaggoonni mana barumsaa dallaa mana barumsaa keessa immoo jirra. የጥበብ መጀመሪያ ሀሁ መቁጠር ነው ይላል። ከናፊ macaafa keenya sirriitti akka xiinxalluun sin gaafadha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa toora isaanii kan eeggatan na hubadha. Toora isaanii kan eeggatan maqaa sadiitu jira. ቅደም ተከተላቸውን የጠበቁ መዛባት የሌለባቸው ሶስት ስሞች አሉ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ነው። ሁለተኛው ሰማይ ነው። ሶስተኛው ምድር ነው። ለፍት ሰደፋዳ tokkoffaan waaqayyo samiin lammaffadha lafti sadaffadha. darajaan ishee ka lafti bulee horaa taates finfinnee taates Amerikaa taates Awurooppaa taates darajaan ishee kadha sadaffadha. sitti bareeddes si jibbisiistes si turgooftes si tajooftes darajaan ishee sadaffadha. Sadaffadha darajaan ishee. Afaan kam keessatti obboleessi keenya Lubii Isaaq amma Finfinnee irratti hiikaa macaafa qulqulluu afaan Oromoo irratti garee hojjetaa jiran keessaa tokko gaafadha. hiika kamiyyuu keessatti macaafa qulqulluu yeroo bantan afaan Oromoodhaan yeroo dubbistan Waaqayyo jalqabatti yookiin jalqabatti Waaqayyo jedha. afaan Amaariffaansaa በመጀመሪያ እግዚአብሔር jedha. afaan Ingiliffasaa warri dubbifattan in the beginning God jedha. afaan Ibraayisxiisaa immoo jalqaba macaafni qulqulluun itti barreeffame immoo barashit bara Elohim et hashamayim wet haaretes jedha. afaan kamiin iyyuu dubbifadha. hangafummaan kan Waaqayyooti. olaantummaan kan Waaqayyooti. jalqabni wanna hundaa kan Waaqayyooti. በመጀመሪያ እግዚአብሔር በመጀመሪያ እግዚአብሔር በገጠር እግዚአብሔር baadiyyaatti Waaqayyo magaalaatti Waaqayyo inni jalqaba Waaqayyodha jedhu. toora kana diiguu yoo barbaaddan carraa shan qabdu. toora kana diiguu yoo barbaaddan tokkoffaan Waaqayyo, lammaffaan samiidha, sadaffaan lafadha. toora kana diiguu barbaaddu taanaan carraa shan qabdu. attamitti jedha lafa samii Waaqayyo kun carraa tokko yookiin immoo lafa Waaqayyo samii garagalchanii jechuudha. kun isa lammaffaadha. sadaffaan samii lafa Waaqayyo kun immoo isa sadaffaadha. arfaffaan samii Waaqayyo lafa. shanaffaan Waaqayyo lafa samiidha. diiguu barbaannaan carraa shan qabda. sirriitti yoo dubbisuu barbaadde garuu carraan isaa tokkuma. Waaqayyo samiidha lafadha. namni tokko akkas jedha yoo kufuu barbaadde jedha yoo kufuu barbaadde funyaaniin galagaluu dandeessa. asiin galagaluu dandeessa. achiin galagaluu dandeessa. dugdaan galagaluu dandeessa.
360 degree garanyana jalatetti kufuu dandeessa. Garatti kuftu qofaayyuu mooton taane akkaataatti kuftiyyuu geeddaruu dandeessa. Yoo barbaadde of gadhiiftee, yoo barbaadde qolommumamtee, akkasitti marmaramtee kufuu dandeessa. Gara jaalattetti kufuu dandeessa. Akkaataa jaalattetti kufuu dandeessa. Sirriitti dhaabachuudhaaf garuu filannoon qabdu asiin oli. Filannoo gara biraan qabdu. Kufuudhaaf carraa baay'ee qabda. Sirriitti dhaabachuuf garuu carraa meeqa qabda? Tokko malee hin qabdu. Sirriidhaan dhaabachuu barbaadde asiin ol balleessuu barbaannaan carraa baay'ee qabda. Bitaadhaan, mirgaan, fuulduraan, duubaadhaan karaa jaallatte waan baay'ee balleessuu dandeessa. Badii dalaguu dandeessa. Karaan sirriin garuu asiin ol qofaadha. Jalqabatti Waaqayyo. Ameen. Jalqabatti maalidha? Waaqayyoodha. Macaafa qulqulluu keessatti warri dubbifattan akka hiikaa NIV'tti waa'ee waaqaaf lafa isa jedhu samaayinaa midir inni jedhu kuni qofaasayyuu si'a 159 caqafameera. 159 ጊዜ ተጠቅሷል። ሰማይና ምድር kan jedhu ምድርና ሰማይ yookiin immoo laftiif waaqni kan jedhu kan barreeffame si'a tokko qofaadha. Inni immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 11 irratti akkas jedha. Kana booda teessoo adii guddaa tokkoo fi isa teessicharra taa'ee nan arge. Laftii fi waaqni fuula isaa duraa hin baqatanii iddoonis hin argamneefi jedha. Lafti kuni kan isheen jalqaba waamamtu gaafa Yesuus deebi'ee dhufudha. Hammasitti garuu sadaffaadha. gaafa Yesuus deebi'ee dhufu የዓለም ፍጻሜ ሲሆን ታሪኳ ለዘላለም ሊጠቀለል ሲል ለዘላለም ልትጠፋ ሲባል በዚያን ጊዜ ምድር አንደኛ ላይ ትጠራለች። እስከዛ ድረስ ግን ሶስተኛ ነች። ጋፈ በዱ ዋመምት ለፍት ዱራ ጋፈ በዱ ጋፈ ተሶነ ዲሙለቱ ዋቀራ ጋፈ ሰና ኤዬ ጋፈ ጉያዱማ ስንንጀቹ ኮች ከናፍ መጫምኒ ቁልቁሉኒ ወነም በርባችሶ ta'an keessatti giddu galeessummaan kan Waaqayyoo, dursi kan Waaqayyoo, angafummaan kan Waaqayyoo, olaantummaan kan Waaqayyoo, jalqabni kan Waaqayyoo akka ta'e jala muree kaa'a. Barreeffama konkolaataa irraa tokko na dhiba. Gabriel takkataleenyi isa jedhu. Lamin ikkatalaal Gabriel kafin lafiitiiwun inji. አይደለም እንዴ ኤው ገገሳ ጅራ ሾፌሪ መኪና ፉደቴ አዋራ ካሴ ፉደቴ ገብርኤል እንዱ ከቢጋ ማለካ ነከዚ ማን ነው መምራት ያለበት? ሾፌሩ ነው ገብርኤል መምራት ያለበት? ገብርኤል እንዱረሙ ጋር ማለ ዮቶሌ ጀደፍ የሮ ተኮ ነሞኒ ዋቀዮ እንዱባን በርባዱ ነው ዋቀዮ አንገፉማን ኦላንቱማን fuuldurri hangafummaan kamiyyuu kadheeyuuti kaneenyuuti kan Waaqayyooti jara keenya maqaan isaa eebbifamu. Ameen. yeroo ijoollummaa mana hidhaatti nu gashanii waa'ee amantiidhaaf nu hidhaniitu inni tokko akkas jedhe amma jedhe maarkisizim leeninizimiin waaqa sasin jettan kana dursee hin deemne jedhe ማርክስና ሌኒስ የተባለው ርዕዮተ ዓለም እናንተ ኢየሱስ የምትሉትን አልፎ አልሄደም በረቀቡ ዱበቹ እንደነ ኢሳ ደረንጅረን ኢየሱስ ደርቤ ደማ ጅራ ኤላ ደርገጎታ ኦጉማ ከሰት እኒ አንገፍቲ ቁቤ ለካውን ጀልቀበ ጉማ ሚቲ ኮሌጅ ገዱን ጀልቀበ ጉማ ሚቲ ፈላሰምኒ ጀልቀበ ጉማ ሚቲ ቴክኖሎጂን ጀልቀበ ጉማ ሚቲ አድቬንቸሪን ጀልቀበ ጉማ ሚቲ ሶሻል ሚዲያን ጀልቀበ ጉማ ሚቲ ገሩ ጀረ መጫምኒ ቁልቁሉን ዋቀዮን ሶዳቹን jalqaba gummaati qubee lakkaa'u miti jalqabna gummaa koolleejjii gaduu miti jalqabna gummaa yookiin immoo yuunivarsiitii gaduu miti jalqabna gummaa falaasama miti teknooloojii miti ammayyummaa miti qaroomina miti jalqabna gummaa isa gararraa kana jiru waaqayyoon sodaachuudha. Toorri sirriin waaqayyoodha, samiidha,
lafadha. Kun toora isa sirriidha. Deemsa isa noormaaliidha. Deemsi galagale lakkii anee Waaqayyo irraan jalqabu iddootii jalqabu anuu beeka yoo jette immoo itti dabarra kunoo. Seera uumamaa boqonnaa 1:2 akkas jedha. Lafti jedha bifan qabdu onaas ture dukkannis callabboo gadi fagoorra ture jedha afaan Amaariffaansaa. ምድርን ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ ጀራ ጀቸ ከነ ኬሳ መቃ ሰዲቱ ጅራ ቶረሳኒ ከነ ገጠን መቃ ሰዲ ሴረው መማ በቆና ተቆ ለኮሰ ተቆራ ቶረሳኒ ከነ ገጠን መቃ ሰዲቱ ጅራ ቶረ ኖርማሊ ታይ ቶረ ስሪ ታይ ቶሪ አብኖርማሊ ታይ ቶሪ ስሪን ታንሞ maqaan sadii iddoo kana jira. Waa'ee ibsa maqaan dubbataa jira miti yookiin immoo waa'ee adjektiiviin haasaa miti. Waa'ee maqaan dubbataa jira. Macaafni qulqulluun seeraan sirriitti toora galchee barreesseera. Maqaan sadii achirra jiru inni jalqaba lafarraa jalqaba. Lafarraa yoo jalqabde lafatti aansee maqaan itti aansee dhufu dukkanadha. dukkana taanse ከንፉ ጨለቦዳ በአማርኛ መጀመሪያ ምድር ይላል ቁጥር 2 ከምድር ትጀምራለህ። ሁለተኛ ላይ የሚመጣው ጨለማ ነው። ጨለማ ሁለተኛ ክፍል ነው። ሶስተኛ ላይ ጥልቅ ነው። ሶስተኛው ክፍል ጥልቅ ነው። ለኪ አኔ ያቀራን ጀልቀቡ ለፈራን ጀልቀባ ብየ ለፈራን ጀልቀባ የጀት ምርጋ ቀበመ ፉኛኒት mirgi kee siidhee ganaadha waanjallette hojjechuudha waanjallette gochuudhaafi anee Waaqayyoon toora tokkoffaarraa fuudheenii addunyaa kana tokkoffaarra keewwadha yoo jette hin dandeessa. Garuu toora isaa sittamina kutaasaa wajjin biyyi lafaa tokkoffaarra jirti keejii keetinni maaleesaan iddoo kutaa keessatti jalqabdudha. Achitti lafti kun immoo sisukkuumteeti ani baadiyyaattan guddadhe biyya garbuutti garbuu sukkuumnee eela akkas ishee gooneeti irraa fagooneeti as keessa buuna callamaው ክፍል ይገባል። ጨለማው ክፍል ውስጥ ሊታይሻል እዛ በደንብ ስታርችዮታ የሞ ዳይጀሽኒን አስከት ጀልቀባ yoona ka qamadiifaatee as keessatti jalqaba daayijeeshiniin afaan keessatti dukkana kana keessatti egaa sangoota adiidhaan qaccee diimaadhaan garafamee isu ሁለተኛው ክፍል ነው። ሁለተኛው ክፍል ጨለማ ጋር ከጨረሰ በኋላ አመ ነጋ ጀቹን እንደው ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ጥልቅ ነው የሚሄደው። ሄላችሁ ተጋገዲ ማለት ሲቆዳን yoo lafarraa jalqabde lafti maalitti si dabarsiti? Dukkanatti si dabarsiti. Dirsintanyaa ነው ሶስተኛ ነው። የአባ keenya jettee jalqabde malee yaa saba keenya jettee jalqabdu. የአባ keenya jettee jalqabde malee yaa biyya keenya jettee jalqabdu. የሚጀምረው ከሱ ነው። yeroo tokko garagalchaniitu namoonni በሰማያት የምትኖር ጀራኒ jalqabu በአድራሻ ሳይሆን በራሱ ነው የሚጀምረው። የአባ keenya jedhaniitu jalqab ከመኑትማ መጫም ቁልቁሉን ጉድና Waaqayyoon አልችሴ የእግዚአብሔርን ታላቅነት በመመለከት በእግዚአብሔር ታላቅነት ጉድማ ኦላንቱማ Waaqayyoon አልችሴ ኢሳይያስ 66 ተከዝ ጀራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ዋቀዮ ከዝጀራ ሰማይ ዙፋኔ ምድር የእግሬ መረገጫ ነው። ዋቀዮ አከዝጀራ ዋቀዮ ሰሚን ተሶኮ ለፍት ረጀናኮ ለፍት መቀባራ ባክ አንደኛ ላይ አታምጣት እንፍዲና ተኮፋረት ኳሊፋይ አታረግም።
hintaatu yoo bareedde yoo carraa argatte yoo barumsa argatte yoo guddatte yoo jireenyi wal siqixxaateyyuu lafti sadarkaa ishee sadaffaadha.